daalachake ya gubeo ya osimtu balambar jaalalake na gubeo akka jor ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Fuad Show jalatti argamtan akkam jirtu nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti simbira haga'u jechuun barbaada eeyyanii itti aansuudhaan warri haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'aa jenna warri as jirtan laayikii tuquudhaan nu jabeessaa jechuu barbaanna eeyyanii arrammoo ergaa tokko dabarfachuu dhufeen jira yaada yookaan immoo waan miidiyaarraa holola oofamaa jiru jechuudha waa'ee Ameerikaa ilaalchisee jechuudha Ameerikaan qoqqobbii akkamiiti jechuudha kan isin Itoophiyaarra keesse waan jedhusillee ragaa dhugaa wajjin gaa akkan qorannoo irraa fudhetti isiniif gara sagaleetti jijjiiree isiniif qabadhee dhufeera qoqqobbiin Ameerikaan irra keesse kuni Itoophiyaa hagam miidhuu danda'a Itoophiyaa immoo rakkoo kamiif ishee saaxiluu danda'a waan jedhullee asuma irratti isiniif ibsa jechuudha eeyyanii akkuma beekamu pirezidaantiin Ameerikaa kaleessa ibsa baaseen jechuudha Itoophiyaa irratti qoqqobbiiwwan adda addaa nanka jecha jedhu kan dubbateedha haa ta'u malee ammallee jechuudha wanti Itoophiyaa irra qoqqobbiin tokko kaa'ame hin jiru jechuudha qoqqobbiin Itoophiyaa irra kaa'ame osoo hin taane yoo lola kana dhaabuu baattan gara mariitti yoo deebisuu baattan jecha jedhuudha malee jecha qoqqobbii irra kaa'uuti miti jechuudha akkuma beekamu Ameerikaanii deemtee biyyi wal jeequ biyya rakkisuu biyya guddinaaf deemtu mataa keessa gadi dha'uudha jechuudha kaayyoon Ameerikaa kuni durumaan seenaa isii keessatti beekamaadha kuni Sooriyaallee akkuma sana biyya guddattuuf kaatu jechuudha biyya guddinaaf ka'aa jirtu mataa keessa dhahuudhaan lola si'eellee achi keessa galchuudhaan marzii isii gadhiisuudhaan uummata nagaa wal nyaachisaa akka turteedha jechuudha Ameerikaan ammasi Itoophiyaa guddinaaf imalaa jirtu kan ammoo duubatti akka isheen deebituudhaaf Ameerikaan harka keessa kaa'atteetti jechuudha karaa harka ittiin keessa kaa'attu waan dhabdeef qoqqobbiiwwan adda addaa irratti fudhataa jirti jechuudha kanaafuu uummanni keenya Oromoon waan kana Oromoonis ውድ ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ ሁሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ rakkoo guddaan ishee inni mudata Itoophiyaa durumarraa kaaseeti arraqo foosoon taane jechuudha haa ta'u malee qoqqobbiiwwan Ameerikaanii Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf fudhatte kuni waan baay'ee ulfaataa miti jechuudha qoqqobbii akkanaa darbitee Eertiraarras duraanis kaa'aa turte Eertiraan illee dantaasii akka hin qabne jechuudha dantaa Ameerikaa akkasiin hin qabne beekamaadha kana seenaatu dubbata waan ta'eef egaa kan isheen ammaaf qoqqobbii irra keesse lolchiisaa yookaan immoo hoogganaa waraana Eertiraarra jechuudha kan isiin qoqqobbii waan akkasii irra keesse kan jedhan akka ragaaleerraa argadhetti garuu immoo pirezidaantichi Ameerikaa yeroo dubbatan keessatti hariiroon nuti Itoophiyaa wajjin yookaan immoo jaalallii fi hojiiwwan adda addaa nagada adda addaa waliin dalagnu hin dhaabbatu jedhe cimee itti fufa jedhe egaa qoqqobbiiwwan karra kaa'amu warra aangaa'ota warra abbaa qabeenyaa warra gargaarsa ummata shoror keessaa kana jechuudha deeggaran irratti qoqqobbii akkanaan fudhadha jette malee Ameerikaanii Itoophiyaa wajjin nagada dhaabaa waan akkasii illee hin jenne jechuudha hariiroon nuti waliin qabnu daran cimee itti fufa jetteetti jechuudha kanaafuu biyyi beelaaf saaxilamteetti waan adda addaatiif saaxilamteetti jettanii warri holola hin taane odeessaa jirtanu xiqqoo si duubatti deebi'aatii of laalaa ilma namaa taate biyya kee irratti roorrisuun biyya kee jibbuun namummaa osoo hin taane jaldeessummaa isa jedhamu sana jechuudha jaldeessa jechuun isinuma jechuudha maaliif biyya ofii kan jibbuudha waan ta'eef jechuudha kanaafuu Ameerikaan qoqqobbii nan fudha jette ammallee qoqqobbii waan irra keesse tokko wanti siin ifaa goote tokkollee hin jiru jechuudha egaa akkuma beekamu pirezidaantichi kaleessa kan ibsa kennan jechuudha lola Eertiraa keessatti geggeeffamaa jiru sana Itoophiyaan inni fi uummanni shoror keessaan garee abbutti yookiin immoo wayyaaneen kun jechuudha walii galteedhaan waan kana yoo hin xumurre ta'e qoqqobbii irra keenya waan jedhu waan tokko ni fudhanna waan jedhu ibsiteetti garuu qoqqobbii wanti siin Itoophiyaa keessa ammallee nu agarsiifte ragaadhaan hin jiru jechuudha
nanka yoo jarri waliif hin galle yoo jarri akkana minaamni waan akkana ummannis miidhamaa jira ummannis buqqaa jira waan akkana fakkeenya kaafteetu jechuudha kan isheen dubbatte kaleessa miidiyaa Ameerikaa irratti jechuudha ta'u malee Itoophiyaan riskiin si yookiin immoo Ameerikaa harka hin jiru jechuudha waa tokko wanti nuti hafu hin jiru qamadii si malee wanti hafu hin jiru jechuudha qamadii siitii wajjin immoo suuraa ka haqaatu jedheera jechuudha Dr. Abiy muummeen ministeera Dr. Abiy jechuudha Ameerikaan jedhe siluma Dr. Abiy ilaala wanti isin asirratti beekuu qabdanu wanti nutis beekuu qabnu Abiyyiin osoo dhuguma Ameerikaa sodaata ta'e mootummaan Itoophiyaa osoo Ameerikaa kana ni gugguufaaf ni jilbeenfataaf osoo ta'e mootii Turkiitiin dhaqee nagaa fi yookaan immoo dhaqee hin daawwannaa hin deemu jechuudha wanti isin beekuu qabdanu jechuudha ammas taanaan Abiyyiin sodaa Ameerikaa tokkollee waan akka hin qabneedha jechuudha kan irraa mul'atudha mootii Kooriyaa wajjin Chaayinaa wajjin xalaata Ameerikaati jechuudha jedhu kun amma fakkeenyaaf Turkiinii fi Ameerikaan xalaata ibiddaaf cidhiidha jechuudha kanaafuu Abiyyi osoo sodaa Ameerikaa qabaate Turkiin dhaqee hin daawwatu jechuudha gocha kana garuu kan isiin akkana ejjennoo kana fudhattee fi waan Abiyyiin Kooriyaadhaan walii galtee uume Turkiidhaan walii galtee hariiroo biraa waan dhaqee jara daawwatee walii galtee kana walitti siqeenya jaraa kana waan hubatteef iyyuu ishee sodaachiseetu jennaan egaa jarri kun ibiddaaf cidhiidha akka jenne Abiyyiin immoo jara kanatti yeroo siqu ejjennoo kana fudhattee jirti jechuudha Ameerikaan biyyi wal nyaachuu biyyi wal tumuu biyyi wal ajjeesuu Ameerikaan hin jaallatti jechuudha hin jaallatti biyyi tokko nagaa ta'uu hin jaallattu Ameerikaan wanti isin beekuu qabdanu jechuudha yoo biyyi tokko amma fakkeenyaaf fudhannu Liibiyaa fudhannu meme Liibiyaan Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamtu Liibiyaa ture jechuudha qabeenyaanis diinagdeedhaanis kan guddinaan sadarkaa tokkoffaa qabattee kan turte Afrikaa keessa Liibiyaa kana ture jechuudha maal gooti Ameerikaan harka keessa galfattee waan ishiin itti gootee diinagdee jiraa kuffiftee jechuudha haalaan hadha namni du'aa jira qabeenyaan qabanuu diinagdeen kufanii waa baay'eedhaan miidhamanii jiru hin beektu jechuudha biyya Liibiyaa jedhamtu kanaafuu biyya sadarkaa guddinaatii fi ol kaatu Ameerikaan hin jaallattu jechuudha biyya kanaa hin jaallattu biyya nageenya buusuudhaaf tattaafattu hin jaallattu biyya guddinaaf deemtu hin jaallattu Ameerikaan wanti isin beekuu qabdan jechuudha kanaafuu haa ta'u malee Abiyyiin harka jiraa akka jarri Itoophiyaa keessa hin galfanne dhowwe kanarratti jechuudha waan akkanaa irmijjaa akkanaa fudhachuun ishee waan Abiyyiin harka jiraa akka jarri Itoophiyaa keessa hin suuqqanne waan inni ofirraa dhowweef jechuudha sirrii Ameerikaan bakki isiin harka keessa suuqqatte kaayirii hin qabu jechuudha biyyi daaraa taatee baddii jechuudha biyya namaa balleessuudha kaayyoon jira kan ofii guddifatanii biyya namaa balleessuudha waan ta'eef Ameerikaan jechuudha haa ta'u ammas fudhannu Sooriyaa fudhannu meme Ameerikaa mootiin biyya sanaa Ameerikaa fidee of keessa galcha jechuudha gaafa Ameerikaan dhuftee biyya Sooriyaa keessa seentu biyyi waan isiin taate immoo waan isin argaa jirtu waan addunyaan argaa jiru jechuudha Abiyyiin harka keessan na keessa hin galchinaa jedhee waan cinaacha itti deeffateef iyyuu qoqqobbiiwwan adda addaa akkana yaadii godhaa jirti jechuudha maasfaraariyaadha malee ammallee wanti ishii qoqqobbii irra keessee wayii hin jiru jechuudha mumkin ajajaa waraanaa Eertiraa irratti akka keesseedha jechuudha ragaan kan mul'isu ammallee garuu Itoophiyaa irratti jennoo isheen fudhatte ammallee hin mirkanoofne jechuudha hin mirkanoofne waliigalteerra akka gahanu kana booddee haala balazzaadha immoo qoqqobbiiwwan akkanaa diinagdeedha waa biraatii miti qamadii isiititti hafuudha waa biraatii miti wanti isheen nu gargaartu hin jiru jechuudha uummata rakkatanii gargaaruudha keessa galte UN'nis illee jechuudha kanuma dubbataa jiru jechuudha gargaarsa kana dhaabuudhaaf waa tokko illee hin jiru jechuudha Itoophiyaan duruma gargaarsa rabbiitiin jiraatti har'a geesse malee gargaarsa mootummaa isa kamtuyyuu duraan Itoophiyaa fayyadeen an jiraatte Itoophiyaan jaalalaaf tokkummaa waan qabduuf beher biheerasabiin walii galtee waan qabanuuf har'a ga'anii jechuudha Itoophiyaan kanaafuu Itoophiyaan har'as riskiinsi Ameerikaa harkaan jiru jechuudha Ameerikaa harkaan jiru silaa Turkiin kuffisuu dandeessi Turkii argaa jirtu Turkiin biyya guddatteedha takkaa oli malee gad deebiteen beektu jechuudha Ameerikaadhaan hariiroo tokko illee hin qabanu jechuudha dooraalasii malee wanti nutti hafu hin jiru jedhe mootummaan Turkii jechuudha takkaa rakkatteen beektu biyyattiin argaa jirtu jechuudha garuu Ameerikaan dhuftee quba biyya tokko keessa suuqqachuu jechuun rakkoo guddaa fida jechuudha rakkoo guddaa inni fidu kan akka Soodiyaarra ga'e kan akka Liibiyaarra ga'e argaa jirtu kan akka Suudaanii irratti ka'e jechuudha Suudaaniinis Ameerikaan keessa lixeenaan akka daaraa taate jechuudha
Sooriyaanis akkana jechuudha. Liibiyaas akkana jechuudha. Biyya kana ta'an Iraaqis akkasii jechuudha. Iraaqiin argisaniitu waan isinitti goote jechuudha. Qorichallee akka hin seenne namni goote turte garuu Iraaq akaakunu har'a guddattee of dandeessuudha jechuudha. Maaliif Ameerikaaf jilbeenfachuu waan didde qofaaf iyyuu sharrii akkanaa gooti Ameerikaan jechuudha. Lolaanii miti. Uma akkanaati bakka uma fushaan fushuroo akkanaa gooteetu iyyuu biyya namaa daaraa taa'isuu barbaaddi akkuma Sooriyaan daaraa taatee jirtu hammaatti jechuudha akkuma isin ilaalaa jirtanu. Kanaafuu kuni warri jeeqamaa jirtanu dhugaadha ijoolleen biyya ofii namni jaallatu ni jira. Wanta akkanaa kun yoo nurra kee diinagdeen keenya kufaa miidhamna waan akkasiitu jira. Wanti miidhamu tokkollee hin jiru. Wanti miidhamnu tokkollee hin jiru jechuudha. Baandota kana warra biyya keenya gurguran kana of keessaa ni buqqifnaadhaan Itoophiyaan tokkummaan kaateerti yeroo ammaatti jechuudha. Sadarkaa guddina sadarkaa Itoophiyaan shororkeessota hattoota of keessaa yaasuuf jetteef iyyuu Ameerikaan hattootaa fi gantoota of keessaa baasuu biyya tokko hin barbaaddu Ameerikaan kana jechuudha. Kan ajjeesu jiraachuu barbaaddi, shiftaan jiraachuu barbaaddi, kan biyya jeequ jiraachuu barbaaddi Ameerikaan. Abiyyi jara kana of keessaa baasuudha waan jedheef iyyuu of keessaa hin baaftu jechuudhaan amma kanatti keessaan qabde jechuudha. Wanti isin beekuu qabdanu kana Ameerikaan immoo qoqqobbii ishee irra keessus hariiroo biyya adda addaa wajjin jaalalaan namtichi waan itti fufsiisuu beekuu fi waan miidhamtu tokkollee hin qabdu jechuudha Itoophiyaan. Ammas inaaffaa Abbaay irratti ammas jechuudha. Waan akkasiitii wal qabatee Ameerikaan waan akkana keessa harka kaa'achuu fedhaa jirti jechuudha. Waa tokko uummata si wajjin immoo wanti nagada koo duraanii dhaabu illee hin jiru jetteeti. Asirratti wanti bareedduu ta'e garuu ani waan hin jaalladhe wayin hin qaba jechuudha. Warra shororkeessitoota yookaan TPLF kana deeggaruuf jedhanii baankiiwwan adda addaatti birrii kuusanii jiranu harkatti qabuuf jirti jechuudha. Qabdees jirti jechuudha Ameerikaan. Kana booda deeggarsi shororkeessitootaaf ergamu akka addunyaatti goolabamee jira jechuudha. Goolabamee jira. Kanaafuu egaa juuntaan badaansii akka baddu beekamaadha jechuudha. Har'a yaada kana wanta isiniif dubbachuu barbaade namni baay'een keessan qoqqobbii Ameerikaa irra keessatti yaaddoo keessa seenuu dandeessu kanaafan ifa isiniif godhe eeyyee laayik gochuudhaan wal biraan nu gahaa waliif daddabarsaa jechuun barbaada. Wal biraa akka isiniif ga'u isiniif illee ergaa guddaa ta'a jedheen amaana jechuudha. Halkan gaarii.